kan sebagai Valencia arah Demorat Episodra Bapak Lebih Dalam. Kita apa kena kabiye sa untuk dupise ame silite undan daw untuk kesanu furatani wangal fatani gadi cikil fatani siril tilantani wan magagababan dupa kabajamo pinjalatamo Obbo Kadir Johar Kantiba Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa fi gara Laafees nama hawaasa wajjin walitti hidhataa guddaa qabu. Kabajamoo Obbo Sultaan Aliyyi hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa. Kabajamtoota abbootii gadaa bakka bu'oota abbootii gadaa afran qalloo hituu fi anniyyaa bakka bu'oonni bokkuuwwan kan biraatis jiraannan asumaan maqaa keessan dha'ee bira dabruun barbaada. Kabajamoo Aadde Saadaa Ibrahim hooggantuu waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa godina Harargee Bahaa fi bakka buutuu bulchaa bulchiinsa godina Harargee Bahaa fi garee ishee akkasumas kabajamtoota hirmaattota dubartoota shamarran ugaasota yookaan bakka bu'oota obboleeyyan keenya kan gosa Somaalee asitti argamtan kabajamoo abbaa kantiibaa keenya Johar Jibro Ibrahim isinummaan asirreeffadha. Kabajamtoota hirmaattota hundi keessan akkasumas kabajamoo fi jaalatamoo artist falmataa Roorroo qabsaa Oromoo kabajamtoota hirmaattota hundi keessanuu hojii foojum keessan dhiistanii seenaa keessan irratti argamuudhaan kitaaba seenaa keessanii eebbisuudhaaf asitti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa. Rabbiin jazaa isinii akka balu jechuun barbaada. Kaleessa akka har'aan turre kitaaba barreessanii galmaa akkasitti magaalaa keessatti eebbisuu miti. Waraqaa tokko kiisha kaa'anii gaafa argaman maaltu akka namarra ga'u ni beekna. Biyyuma san keessatti namni hundi akka beekutti akka danda'utti kitaaba seenaa ofii barreeffate bakka hooggansi mootummaa gurguddaan jiranitti argamuudhaan eebbisuu danda'uun keenya carraa guddaadha. Carraa kana daran akka fiixanuu baasuu fi akka itti fufu carraa kanaan Rabbi kadhachuun barbaadaa jechuudha. Egaa guyyaa irraa kan asitti walitti nu fide eebba kitaaba murtii manaatiiti. Akkuma hiikan kun ifa ta'uuf murtii mana adii jechuun ka'umsaaf eegallii fincila diddaa uummata Oromooti. Mana adii jedhamee kan moggaafame kun bara weerartoonni sirna gadaatiif Oromoo weeraranii biyya Oromiyaa Oromoo harkaa fuudhan. Bara sanitti qorqorroo gaalan fe'amee gara Zeeyilatiin Harariin gara gubbaa qorichaa Caddar achi dhaquudhaan masaraa jalqabaa isaan ijaarratan sirna gadaa waan jedhamu dhiisati koottaa nu biratti rakkoo keessan laalladha. Nuti mootummaadha.
nuun ala isin achitti gadaa jettanii wanni walitti qabamtanii haasoftan hin jiru hanga sokkituu galchuutti nuutu dhibba keessan fixa malee isin gadaa keessan dhiisaa gaafa jedhamuun hafteen waraana guddaa jissa irraa warri hafan gooticha Oromoo Yaayaa Alii Siree fi Muceefaa jalaa warri hafan odaa bultum jalatti walitti qabamuudhaan jarri kun nu caalanii humnaan nu cabsanii ammoo sirna keenya nu harkaa fuudhuu hin danda'anii haa falmannu kan jedhu mari'atanii mariin kun bara 1910 akka lakkoofsa faranjii murtii xiqqaa yeroo san labsame nuti hariiroon jara kanaa hariiroo diinummaa malee hariiroo finummaa hin qabnuuti kanaa booda gala falmiitti seenna jedhanii hanga dhuma dhiyeenya jaarmayni Oromoo jaarmin siyaasaa Oromoo ijaaramaniif qabsoon itti fufe maqaan murtii mana adii isarraa akka mokkee akka hubattanan barbaadaa jechaan irra caalan kitaaba keessa yoo fi gadi fageenyaan dubbistan dubbiin isaa ifa ta'a jechuudha isarraa ka'ee hundi keessan akka beektanitti magaalli Dirree Dhawaa amma nuti keessa jirru kun asiif carcar walitti hidhatee hanga gootuuwwan jajjaboo Oromoo horatutti sochiisantu deeme Jaarraa Abbaa Gadaa faa Elemoo Qilxuu faa Hundee Sheekaa faa hunda isaanii namni ni yaadattanii maqaa dhoofnee fixuu hin dandeenyu Dirree Dhawaan kana hundaaf bu'uuraa fi dawoo jabaa turte jechuudha. Kanaaf kitaabni kun bakka biratti eebbifamee hafuu hin danda'u bakka handhuuraa qabsoo Oromootiif aartii Oromootti kitaabni kun eebbifamuu qaba murtii jedhu dabarsinee gara keessan dhufnee irra deebi'ee bakka nagaan dhugabtan bakka jiraattan jechuudha. Egaa akkuma guddattuun walaloo keessatti kaaste Oromoon amma asitti walitti qabamtanii waliin jirtan kun qabsoo qofaa miti jaalalaan fakkeenya guddaa warra qabdan tokkummaa jabaa qabdan tokkummaa keessan jabeessitanii akka itti fuftanis asumaan dhaamee dabruun barbaada. Kitaabni kun wantootuma gurguddaa isinii kaasuuf dhaamsa gurguddaa lamaan sadeen tokko qaba. Inni jalqabaa abbootii gadaatiif gumii abbootii gadaatiif dhaamsa qaba. Dhaamsi abbootii gadaatiif gumii abbootii gadaatiif dabre dhimma murtii mana adii irratti. Murtiin mana adii bara san diddaa irratti hundaa'etti labsame har'a eessa geenyee jirra. Wanni murtiin irratti kenname sun fooyya'ee moo jijjiirame moo kajoo kana qorachiistanii gumii abbootii gadaa Oromoo waliigalaatiif dhiyeessitanii sadarkaan murtiin kun irra jiru labsiin sun ka'uu qaba moo hin qabu kajoo kana madaaltanii fara tokko kennuu qabdan kajoo kana dhaamsa qabu. Oromoo waa tolfateet wayitti ba'a. Nuti Oromoodha. Isa sirriitti ilaaluu qabna. Kalammadaa hayyoota fi murnoota siyaasaa Oromootiif dhaamsa qabu. Uummanni Oromoo kun uummata guddaa Afrikaa kanaati. Oromoon gaaddisa saboota naannoo kanaa ta'uu qabu. Oromoon hortee kuush keessallee hangafaa fi guddaadha. Uummanni kun uummata addunyaaf furmaata guddaa ta'uu qabu. Akkuma gadaa uumee addunyaaf kennetti furtuu rakkoo addunyaa mana keessatti fi cufnee ormaa wajjiin furtuu rakkoo bakka biraa barbaaduu hin qabnu. Sadarkaa guddina uummata kanaa hubannee ofitti deebinee furtuu mana keessa jiru san baasnee ofiifi miti addunyaadhaaf furmaata kennuu akka qabnu dhaamsa dabarsa kitaabni kun.
Sadaffaairratti saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kanaatiif dhaamsa qaba. Dhugaa uummata kanaa fudhachuu barbaachisa. Oromoon bakka keessaa hafe tokkotti rakkoonis toltuunis taateen beeku. Waa tolchuudhaaf kaanaan uummata biyya kanaa miti addunyaa tolchuu danda'u. Yoo mufate immoo waa hedduu balleessa. Uummata taa'e teessumsi isaa jidduu biyyaa jiru. Uummata guddinaa fi lafni irra qubatee jirulleen hedduu guddaati. Dhugaa kana uummata kanaa fudhannee uummata kanaa wajjin taanan dhugaa uummanni kun dhabeef qabsooynan wal qabannee addunyaaf akka taanu shakkiin hin jiru. Kanaaf saboonni hundinuu waan Oromoon kaasuu irratti sodaadhaan laaloo osoo hin taane dhugaadha kan jiru kana amanuudhaan Oromoo wajjin dhaabbannaan hunda keenyatti furmaata argata. Oromoon nama biraa miidhuudhaaf fedhiin qabu kitaabni kunis waan kana kaa'a. Dhumarratti fuulli durri keenya maal ta'uu qabaa kan jiru waa dubbata. Oromoon akka sabaatti siyaasa mataa ofii tolfachuu qaba jedhee yaada kitaabni kun. Kana jechuun siyaasa paartii qofa jechuun akka sabaatti karaa deemnu irratti waliigaluu danda'utu nurra jiraata. Daandii kam imaluu qabna? Murnoonni yookaan paartiileen achi keessa hawaasa keessaa ba'a waan ta'eef hawaasa jaba akkasii horannaan paartiin kara ofii barbaadu deemuu barbaadu sun akka hin deemne uummataatu ittisa. Kanaaf uummanni keenya uummanni Oromoo dammaqinaan bisanii booda adda baafattanii asirraa waan gabaabaa kana dubbadhee obboleeyyan keenya sadarkaa adda addaatti tumsa garaagaraa godhaa turtan keessumattuu booda koreewwan ibsitu akkuma jiru ta'e dureessa keenya jabaa fi kan namaaf naasuu qabu yaadataa Juneedi Brighton Trading Bayaan Ibroo fi Sufyaan Abdurrahman Birraa Koofii Ahmad Naji GFM Muzammil Muhammad warri asittan koreen sagantaa kana tolchitanis warri sadarkaa kanatti miidhagina sagantaa kanaatiif tumsa guddaa gootan hundi keessanuu hedduu galatoomaa isiniin jedha. Kabajamoo Kadir Jawaarii fi tiimii isaa dhugaa dubbachuuf hojii ulfaataa keessa jiran hojii yeroo namaan kennine keessa osoo jiranuu sagantaa kana murteessanii akka sagantaa qurasitti godhamuuf tumsi isaan taasisan ufiifis hojii biraa jajjabaa osoo harkaa qabanuu uummata keessa taa'uudhaan waan uummanni gammadu waliin gammadee ooddachuutu nurra jiraata jechuudhaan as nu jirtutti argamuu isaaniitiif onnee guutuun hin galatoomaa jechuun ni barbaada. Ani kana ol dhumaa dubbachuu barbaadu ulfaadhaa rabbi si wajjin haa jiraatu. Amma murtoodhaan iddoo isaanitti akkanaa deebisaadhaan kan argaman Adde Saadaa Ibrahim hooggantuu biiroo aadaa turizimii godina Harargee Bahaa fi bakka buutuu bulchituu bulchiinsa godina Harargee Bahaa Adde Miskiituu Daawudhaa Guddifatu akka malatti duranii hamileedhaan gabaa waltajjii waantanii dhaamsa gabaabaa asitti akkam isaaniitiin waan fudhanii nuun jaane waan dhufanis akka godina Harargee Bahaatti kitaaba kanas akka bitan kitaaba seenaa keessattuu hooggantuu biiroo aadaa turizimii ta'uutiin wal qabate waan guddaa irraa hin jechuudha. Wanti faayidaa guddaa irraa buufachuudhaaf nama torba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoo obbo Hadiir Jawaar kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa fi miseensa koree jiddu galeessa paartii badhaadhina keenyaa, kabajamtoota hooggantoota bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa isaa waliin asitti argamtan, kabajamtoota abbootii gadaa, dargaggoota, dubartoota, haadha dhiiraa, daldalaa, kutaawwan hawaasaa sagantaa kanarratti argamtan hundinuu, akkasumas godina Harargee bahaa aanota garaagaraa irraa afeerraa kanatti asirratti argamtan hundaa olitti abbaa cidhaa, abbaa sagantaa arraan tanaa kan ta'e obbo Jamaal Ahmad bulchaa keenya kan duraanii, akkasumas giifti duree isaa sagantaa arraan tanaa bareedaa kana sagantaa gootaa kanarratti bulchiinsa godina Harargee bahaatii fi waajjira aadaa fi turizimii godina Harargee bahaa bakka bu'uudhaan magaalaa keenya tantaati bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa, ona afran qalloo, burqaa artistootaa, magaala jaalalaa, magaala kabajaa, baha biiftuu ija teenya tantaatetti hoteela bii kaapitaal hoteela keenya keessatti argamee haasawaa kana carraa argadhee dubbachuu kiyyaaf duraan dursee baga nagayaan wal arkine, baga ija nagayaatiin wal arkine, baga nagayaan asitti walitti dhufnee jechuun barbaada. Akkuma beekamutti kitaabni murtii mana adii jiru kun akka nama warra aadaa qabutti, akka nama safuu qabutti, akka nama hooda qabutti, akka saba goota qabutti, akka saba seenaa qabu tokkotti hiikoon isaa hiikoo guddaadha. Murtii mana adii hoggaa jedhamu gubbaarra namoonni beeka, keessa isaa garuu namni baay'een beeka. Sagantaa irraa tanaan kitaabota baay'ee eebbisnee jira. Kan qabsoo bahaa Awaashii gaditti uummanni Oromoo keessattuu sadeen fudugu warri jedhamu ituun, afran qallootii fi humbanna dabalatee qabsoowwan gurguddaa gaggeessaa turanii jira. Wareegama guddaas kafalanii jiran. Lola gurguddaas gaggeessanii jiran. Diddaa fincila ammaan dura ture kan warra asitti calii calanqootti cal jechuun duratti hanga rabuuf baashaatti saba dhaabbatee lolee uummata Itoophiyaa mataa wal qabachiise waan ta'eef nuti hortee kanarraa bahuun keenya gammachuu guddaatu nu dhaga'ama. Kana qofa osoo hin ta'in arra seenaan baha biiftuu yookiin ammoo sadeen fuduq baay'eetu jira. Seenaa baay'ee san garuu jaarsoleen argaa dhageettii hedduun akkuma beekanitti namumatti dhiyaatanitti himuudhaan addunyaa kanarraa warri beekumsa bal'aa san guddaa san qabatee gala deeme hedduutu jira jechuudha. Jamaal faanarra seenaan sun qabritti kan galle waan beekurraa, waan hubateerraa, waan dhageerraa, waan irra dhaabbatee beekaarraa adda baaseerraa barreessee mukaa jechuun dhalootaaf sanada ol kaa'uusaa namni mana kana keessa jiru beekuu danda'u qaba, hubachuu qaba, hajuu qaba. Kanaaf inni gahee isaa bahatee jira. Waan rabbitti beeku barreessee jira. Kitaaba namni barreessu hayyuudha. Hayyuun keenya barreessee sadarkaa kanarra gahee jira. Bu'aa bahii guddaa sitti kafalee jira. Akka sabaattis, akka lammiittis beekaa keenya, goota keenya jajjabeessuun, cinaa dhaabbachuun, dadhabbii isaallee guutumaan guutuutti kafaluullee yoo dadhabne waan boruuf isa onnachiisuu danda'u kitaaba lammaffaa boruuf isa beekumsa keessatti hafe san akka irraa xuruursinee itti fayyadamnuuf waltajjiin irraa yookiin eebbi kitaaba arraan tanaa kun hundaa walitti murteessaa waan ta'eef sagantaa kanarratti argamuu kiyyaaf beekumsa hedduu kitaaba kanarraa akkaan argatu hayyoota garagaraatiin akkaan wal argu
carraawwan naabaneef baay'ee ulfaadha galatoomaa jecha umurarratti kitaaba inni barreessa kana nus akka godina Harargee Bahaatti hawaasa bira akka dhaqqabu godhuudhaan kitaabni kun qaama bira dhaquu qabu hunda bira akka gahu gochuu keessatti akka bulchiinsa godina Harargee Bahaatti anis bulchaa ta'ee bakka bu'ee gahee hiyyaniin bahadha kan juusan ergaa dabarsuun barbaada galatoomaa ulfaadhaan Saantiinas achi cinaatti turte keessummoota kabajaa gurguddoota gidduutti argama. Hojii hedduu qabaatanis inni dhimma barnootaa, inni dhimma seenaa fi inni dhimma ofiiti jedhanii yeroo kanneen gidduutti argaman kabajamoo kantiibaa bulchiinsa Dirreedhaa hoggantoota isaanii waliin qabaatee bitta kabeelaan nu galateeffadhaan. Kanatti aansuudhaan kitaaba baay'inee kitaaba kana keessa barnoonnis achi keessatti mana barnootaattis namni barataa hedduudha kitaaba kana raabsuunis ni danda'ama jechuudha. Hogganaan biiroo barnoota bulchiinsa Dirreedhaadhaa kabajamoo Boosuudhaan Aliyyiin iddootti argamanii jiran isaan gama waltajjii dhufanii erga haasaa gabaabaa kitaabicha irratti yeroo kana barreeffama kanaa kana barreessuu nu galateeffatan boodatti kabajamoo keessummaa keenya kanattaa hamma guyyaarraan kanaa kantiibaa keenya gama waltajjii nuuf affeeran jechuudha. Obbo Sultaan Aliyyiin harkadhaa. Isa amalnya lebih besar masih saya cetok gas godam fana kadang ngadufan lalu tadi itu karsi dulu itu kita bahkan cuma kabajamoo fi jaalatamoo obboleessa biyya kantiibaa bulchiinsa Dirreedhaa obbo Kadir Juwaar kabajamtoota keessummoota godina Harargee Bahaatii fi Harargee Dhihaarraa asitti argamtan kabajamtoota abbootii gadaa manguddoo biyyaa abbootii amantii dargaggoonni shamarran hundi keessanuu baga eeba kitaaba obbo Jamaal Ahmadiin isin ga'e isiniin jechuu barbaadan. Akka seektara barnootaatii fi bulchiinsa Dirreedhaadhaattis Dirreedhaadhaa dirra dheeraa aayaadhaa kana keessatti kitaabni waa'ee seenaa garaagaraa ummataaf gumaachuudhaan malee baay'eedhaatu asitti eebbifamaadhaa jira. Kun kan dureen garuu adda ta'uu isaati. Mata duree isaatii fi akkasumatti illee barreessaan kitaaba kanaa waltajjii kanarraa ergaa ijoo sadeen jedhee wal faana nungee keessatti wanni hubadhe kitaabni kun kitaaba addaa ta'uu isaati. Kitaaba kan cuunfamee yoo miicanii kan jijjiiran ta'e as keessaa kitaabni hedduun kan bahu ta'uu isaati. Kanaaf akka biiroo barnoota bulchiinsa Dirreedhaadhaatti seenaan kun dhaloota biraa akka gahuuf manneen barnootaa baadiyyaadhaa fi magaalaa Dirreedhaadhaa keessa jiran keessa kitaabni kun akka nuuf seenu fedhiidha qabnaa jechuudha. Kanaaf kitaabni kun haalli tokko seenaa waan jiru akka yeroo bulchiinsa irratti kan hundaa'u waan ta'eef kabajamoo jaalatamoo kantiibaa bulchiinsa Dirreedhaadhaa obbo Kadir Juwaar gara waltajjiidhaa dhufaniiti ergaa kanaas naaf guutuu naa godhan jechuudha. Kabajaaliin isaan gama naaf eera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kabajamoo obboleessa kiyya abbaa jedhaa yookaanis gammachuusaa eeba kitaaba mana mootii Haajii Joorratti eebisuudhaaf asitti argamu keenyaaf hunda keenya galatamumaa jecha obboleessa kiyya jaalatamuu Jamaal Ahmed bagaa rabbiin itti siin ga'e jechuun barbaada maqaa fi maqaa yaadde sa'aadaa waajjira biiroo yookaan dura teessoo aadaa fi turizimii Harargee Bahaatii fi akkasumatti illee bakka buutuu bulchituu Harargee Bahaa aadde Miskii kabajamoo obbo Sultaan Aliyyi durataa waajjira barumsaa kabajamtoota artistoota keenya warra asitti argamtan Dilaan jira san keessaa hangafni abbaa keenya Falmataa Roorooti isa maqaa Doonii Giyajeeti kabajamtoota abbootii gadaa bakka bu'aa Ugaaz Mustafeetii fi akkasumatti illee Ugaaz Ziyaad kabajamtoota hawaasa haawwan keenyaa fi warra godina adda addaarra dhuftanii asitti argamtan maqaa keenyaa fi maqaa bulchiinsaatiin ani haa dhufuun isiniin jechuu barbaada. Intalli tiyya reefu gaa walaloodhaan hedduu isin bohaarsitee haasofni achi keessatti hafe wanni silaa kitaabni maal irraa barra jiru san ibduuba deebisuudhaan seenaa walaloodhaan barreessuu dubbisuudhaan ammallee rabbiin ijaaha irraa haa qabu nama beekame akka godhu namni jaalala keessa kanuma si jaalatu si miidha odoo ittiin beekamne jechuudha yoo irraa barreeffanne malee maaliif waa hedduu arguu jirra addunyaan tun gabaabduudha reefuu ibsitee jirti yeroo hunda waa'ee kitaaba eebaatii fi hojii wal qabatee waa'ee seenaa oromummaatiif hojii wal qabatee baaba correedha kan dhabamne maaliif inni kitaaba biyyaati guutuu magaalaa biyyaa baadhatee nama deemu ilmi namaa fuula rabbitti garagaluun oolu waan hin oolleef jecha namuu yeruma eeggata isa qofa miti inni gama hayyuu caayaa afran qalloo keessattis yeroo dheeraa bara dheeraa fi nama qabsoo keessa ture akkasumatti illee ustaada keenya gama ilmiitiinis ustaad Juhaar yeroo duraatiif Bilaal mana barumsaa Haafizul Qur'aan nama salaata taraawihaa juuzaan salaachisuu eegale jechuudha. Itti aansuudhaan obboleessa keenya hoogganaa wajji hoogganaa ture Abdul Hakimis haruma kanuma nyaatee gaduma ciisee namni akkanumatti gargar hafaa jechuudha. Kana maal irraa barata? Addunyaa tana namuu wajjin galu namuu dhiisee deema yoom dhiisee akka deemu immoo hin beeku. Saniif ilmi namaa wal jibba hanga jiru ilmi namaa wal gargaaree wal cinaa dhaabbatee wal deeggaree qaama banameellee waliif guutee akkanatti wal miidhagsee yoo wal bira dhaabbate rabbi birattis ni jaalatama ilma namaa biratti illee namni wal jaalata. Kanaafuu wanni nuti sabaa wal qoonnee aadaa wal qoonnee gandaa wal qoonnee gosaa wal qoonnu hafuu qabaa jechuudha. Namu akka fedhe yaaduu ni danda'a. Gizee deemoo namuu kafanuma takkaan awwaalameega. Kafana gosa abaluuti, kafana gosa kanaati jennee wanni kafana adda baasu ni jira. Hin jiru. Namni wanni gosummaa wal baruu fedhuuf yoo dhiigisi gale dhiiga sanfirraa kafalu abbaa baruu rakkataa kan itti gargaaruu fi malee wanni biraa wanni adda qoodanii namni abaluu hiyyajee wanni akkas godhu sani sirrii miti. Namni wal baruun barbaachisaadha. Namni eega saba guddaa argatee guduunfaan keenya eenyu oromummaa nami san jalatti gahaadha jechuudha. Namni maaliif namni xiyyaan ol qaba kaaniin ol qaba jedhee deeme mitiileen haqa qabdi. Eeggachaa deemuun barbaachisaadha. Hawaan qabneefis siituu abbaadha. Hawaa qabuufis siituu abbaadha jechuudha. Kanaafuu wanni asitti argamnes waan biraa waan ta'e kitaaba mana mootii Haajii jiru wajji wal qabatee seenaa baay'eetu dabare
seenaa sanirraa maal barannaa waan jiru kana kunis akka bulchiinsaatti haa ta'u eeba kanaa wajjin wal qabate eebi kun marsaa sadaffaadha. Marsaa duraatiif Finfinnee irratti eebbifamee jira. Itti aansuudhaan Ciroo irratti eebbifamee jira. Akkasumatti marsaa sadaffaa magaalaa Teenya irratti magaalaa Jaalalaa, magaalaa Hawaasni sabaa sablamman walitti jiraatu, magaalaa bineensaa fi sa'aan keessa bobba'ee nagaan galu keessatti waan eebbifamee yeroo hunda kitaaba kana gizee inni akkana eebbisu isa qofaa miti yoo maatiin cimtuun duuba hin jirre ilmi dhiiraa akka yoo mana keessaa nageen arganne yoo jaartiin isan utumne yoo haati manaa isan jajjabeessine qalama takka wal fuudhee barreessuu hin danda'u. Itun soba mooduu gahaa. Namni dhiirtii hundinuu gizee deemu dhiira ibsaa. Dhiirummaan isaa immoo haadha warraa isaa bira jirti. Kanaafuu nama biraatti wajjin wal dhabuu ni dandeessa, nama biraatti wajjin wal loluu ni dandeessa, nama biraatti wajjin waliin gufachuu ni dandeessa. Ta nama biraa siin dhukkubsitu yoo ginta maatii keessaa xiqqoo rabbiin si jallisee takkaa si garagalche miilla kee tarkaanfachuu hin danda'u. Kanaafuu wanni jiru namni ilmi namaa wanni if dura deemee akkana cimaa ta'uuf haadha warraa cimtuu isa booda jiraachuu agarsiisa. Ammallee rabbiin wajjin hadisu jechuun barbaada. Wanni obboleessa Sultaan Aliyyi asirratti dubbate mana barumsaatii fi magaalaatii fi baadiyyaattis kitaabni kun laayibraarii keessaas taa'uun barbaachisaadha. Seenaa waan ta'eef namni seenaa gisee barachuu qaba. Kanaafuu akka bulchiinsatti nutis obboleettiin Tiyareefu Sa'aadaa ibsitee jirti. Akkuma isiin Harargee Bahaatti kitaaba kana hundaa'u galmaan gahuudhaaf jette nutis akka bulchiinsaatti waan dandeenyu isa cinaa dhaabbachuu kiyya asumaaniin isiniif mirkaneessuu barbaada. Yeroo kitaaba kana wajjin wal qabannu amma keessaafuu magaalaa kana keessa ugaazaniitu jira. Ugaazan Aliisaa jira, ka gurguraa jira, ka Oromooti jira. Kana wajjin wal qabatee dhiyeenya kana mariirra turan mana aadaa murtii jaaruudhaaf asitti Direedawaa kanarratti seera qabeessa godhuudhaaf sosso'eerra akka bulchiinsaatti gaafanii barumsaa 99 olii jira magaalaa tana keessa. Kitaaba firii 50 Sultaan baadiyyaa fi magaalaa ta'e kaanis abbaa gadaalee ugaazaniif hiruudhaaf namuu riifar godheen waan jiru wal qabatee akka irraa baratuu fi kanaafuu akka bulchiinsatti nutis 200,000 asumaan gumaacha goonee obboleessa keenya cinaa dhaabannee jajjabeessuu barbaada. Bifa obbo Jamaalii fi obboleessa keenyaa fi meetiin jira. Sagantaa takkaa jira. Sagantaa sandiisee sa'a 5 silaa bal'anne keenya waan xiqqoo booda hafneef jecha dhiifamni isin gaafachaa ijarraa nu qabaatii nu gaggeessaa jechuun barbaada. Galatooma. Nabi, terus kemudian kita